Imoon keessan yeroo fayyadamtan beeksisa daddaadhaa isinitti fiduudhaan isin rakkifnaa viidiyoo irraa kana keessatti imoo gonkumaayyuu beeksisa daddaadhaa isinitti finne imoo beeksisa daddaarraa bilisa ta'een isin barsiisu. Egaa daawwattoon kiyya imoo kana akka namni baay'een argeetti faatu viidiyoo kana laayik sheer gochuun nafaa turaan ta'a. Imoo kana gadi buufachuudhaaf as Google Chrome keessan keessa ni galtanii achi booda bakka sarchii kanatti yeroo tokkoof kilik ni gootu. Achi booda bakka sarchii kanarratti michuu joobis jettanii barreessitanii michuu joobis. Achi booda michuu joobis kajoo jalaa rasni baa asirratti yeroo tokkoof kilik ni gootu. Ammallee asirratti michuujobis.com kajuu kanatti yeroo tokkoof kilik ni gootu. Achi booda haala kanaan asitti sifitaa asirratti ta'e koonni sarchii kanarratti yeroo tokkoof kilik ni gootu. Achi booda bakka sarchii kanarratti imoo ittanii barreessitanii imoo. Achi booda sarchii fuulduraa kanatti kilik gootu sarchii goosiftu. Achi booda haala kanaan suuraa kana sifitaa suuraa kanarratti yeroo tokkoof kilik ni gootu. Achi booda imichi buufachuudhaaf sirra olutaa gad deemtu olutaa deemtu minumaati. Achi booda dhumarratti qalama diimaadhaan kan barraa'e imoo sutu buufadhaa akka jalatti daawulood jetturti daawuloodi tan tuxaniiti imoo kana bilbila keessatti buufatanii. Achi booda imichi buufatanii egaa katanii jechuudha akkuma imoo kaayindaa lakkoofsa bilbilaa imoo keessanii itti guuttatanii ni banatanii imoon kun imoo baay'ee tokko bareedaa ta'edha imoo gonkumaayyuu beeksisa daddaadhaa kan imoo namatti fidee nama rakkisan isinitti finnedha. Hundi keessanuu buufadhaatti itti fayyadama akkasuma akka namni baay'een argee itti fayyadu viidiyoo kan laayik sheer gochuun